Akkam jirtu kabajamtoota hordoftoota Araarsaa Mul'isaa YouTube channel. Namoonni jalqaba gara channelii koo dhuftan subscribe gochuudhaan maatii kiyya naaf ta'an sinin jedha. Egaa YouTubein kun gara fuulduraatti wantoota bashannansiisoo fi wantoota nama barsiisan qabatee as ba'utti jira waan ta'eef subscribe godhaan sinin jedha. Egaa guyyaa har'aa kana immoo mammaaksa afaan Oromoo kutaa 6ffaa qabadhee isiniif dhiyaadheetan jira. Mammaaksi afaan Oromoo kutaa 6ffaa kunis akka armaan gadiitti itti fufa. Tokko bakka oolan irraa bakka bulantu caalaa. 2 barri ni darbaa taajjabni hin darbu. 3 hiriyaa malee dhaqanii geggeessaa malee galu. 4 baraaf furguggee gadi jedhanii jala darbu. 5 barcuma ulfinaa abbaatuuf jala baata. 6 abbaa gabaabaa ijoolleen hiriyaa seeti. 7 muka kolfaa koran boo'aa bu'u. 8 bakka loon hin oolle dhoqqeen argani. 9 beekte jennaan niitiin qeesii kitaaba miicite. 10 akka cabanitti tokkolu. Egaa dhaggeeffattoota kiyyaa mammaaksa afaan Oromoo kutaa 6ffaa kanarraa waan guddaa akka barattan nan abdadha. Kanaafuu namoonni jalqabaa gara channelii kanaa dhuftan subscribe gochuudhaan akkuma viidiyoo kana dhaggeeffattanii subscribe godhaatii keessaa ba'aa sinin jedha. Viidiyoo kana waan dhaggeeffattaniif guddaa galatooma. Turtii gaarii.